Prime Minister Abiyi Ahmad on his part said Ethiopia needs all of them. Fail from grace to disgrace. Barcuma khabajar rakhufun biyya nyaachu jechu afaan namadiyo deebeef. Waa'ee gabaas media America kabbarte Central Cable News yookaan CNN Abiyi Ahmad ilaalchisuu maxxansu deessuu jira. Barreessituun dureen Eliza Maatochi jedhamti. Warri waliin hojjete immoo baay'ee ta'u dubbatama. Barreeffamni dheeraa Washington kun daawwii muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyi Ahmad bar 2018 America godheen itti keeyyaata. Abiy jechatorti Ethiopian garitiyatin beekne wagga sadiin dur faaruu amme makjaba bootte gadduu jirti. In his first 6 months in office, Prime Minister Abiyi Ahmad was a champion of liberal democracy. Nageen badhaadhinaa faraaram waada seenullee muummichi ministeera humbeela makaraaf waraan biyyatti dhaalchisi jechuun dubbaata. Keessummooti gabaas kanammoo gaazexeessitoota, dippiloomaatota, xiinxaltoota siyaasaa, qorattoota qofa sontaan warra wagga 20 oliifis waliin kaabine wayyaanee ta'u hojjechuuf of keessatti hammaata. Barinni waajirti basaasa hoogganan irra hoote ETV yookaan Ethiopian Broadcasting Corporation turka jedhe qondaalii olaanaan imbaasii Itoophiyaa Washington duraanii gooyiteem kidaana Maariyaam Abiynam nagalabsi fakkaata malee namii kanagaatiif jaalalan been jechuun CNN itti hime. Namtichi badhaas Noobel nageenya addunyaan itti kennite of wallaalchise mataan deemsiseen immoo yaad gaazexeessi Itoophiyaa Tsadaale Lammaati inni akka ergama rabbi khasamirra Itoophiyaa gudditti ijaaruuf ergameetti of herreega. Biyyiti sagaru yaayyuu qaaritee jeetti. Namichi akkuma aangoo qabatee naayyoon nugus torbaffataatnaan jetti jechuun paarlamaatti. Yeroof namootni haasa'u isa kan qoosa godhanii darbanillee namichi sunum sammuu fudhachuun Itoophiyaa nyaatee jeetti. Xiinxalaan gaafa Afrikaa Rashid Abdii warris marsedduun gorsitoota amantaa waan ta'aniif biyyiti paasterii mawwaxiitiin bultii jechuun dubbaata. Jechi Rashid Abdii kun Daniel Kibrat faaf tawakkunoolletti tilmaamama. Gaazexeessa Bloomberg duraanii William Davies an International Crisis Group irra dabalate qeeqayyoota 5 biyyirra dhiyaat kanaaf deebii kenne dubbiimtuu waajir muummichi ministeera Bileenii Suyyooma. Wanni jedhan kun cufsoof jechuun akkuma baratu wakkatti dadhabani. Badii Itoophiyaan kee jirta addunyaaf miidiyaaleen addunyaa iddoo walirra fuudhanii lallabuu jiru. Warri biibulchi immoo hara tokkoon guddinni Itoophiyaa hara kaaniin immoo namni kumaatamaan dhuma waraan dhaadheessa oola. Wal murdubbii taate duub Itoophiyaan kara qaxxaamura irratti argamte. Gabaasi CNN illeen kanuma addunyaaf balbaloomse. The people of the Tigray region who they say